Oduuwwan ispoortii kibxata guyyaaf qindeeffanne simbiraangeena. Oduuwwan biyya keessa jiran dursuudhaan aneeqala. Gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaatee gara biyyaatti deebi'eera. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa Tookiyoo irratti gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaateef gara biyyaatti yeroo deebi'an simannaan taasifameefi. Ministeera aadaa fi ispoortii Addee Shawit Shaanqaa, pirezidaantiin Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabir Walde Giyoorgisii fi Koreen hojii raawwachiiftuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa argamuun simataniiru. Itoophiyaan shaampiyoona kanaan waggoota 34 booda meedaaliyaa warqee malee yoo deebitu meedaaliyaa meetii 2 fi naasa 2 addunyaarraa sadarkaa 22ffaan xumurteeti. Qabxiin eegamee akka hin argamne kan kaasan ministeera aadaa fi ispoortii Addee Shawit Shaanqaa dhaloota haaraa irratti gadi fageenyaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Atileetiksii Itoophiyaa jijjiiruuf hojiin haaromsaa ni barbaachisaas jedhan. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaander Atileet Silashii Sirna qabxii badee deebisuu fi daandii leenjii keenya sirreessuu qabnaa jedhan. Gara oduutti nutti darba. Usmaan Dembelee fi Aytaanaa Boonmaatiin badhaasa Baalaandoor bara 2024-25 badhaafaman. Lamiin Yamaal badhaasa Kooppa Troofii fudhateera. Badhaasni baranaa haqa qabeessa ta'uu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akka nutti qindeessine. Reensi fi Borussia Dortmund ture qaxalummaa isaan miidhama malee kan taphatee Usmaan Dembeleen bara 2017 taphataa qaalii addunyaa lammaffaa ta'uun Baarseloonaaf mallatteesse. Yeroos Baarseloonaan paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 35.5 jijjiirraa Usmaan Dembeleef yoo baasu, Dembeleen garuu waggoota 6 Baarseloonaa tureen yeroo garagaraatti si'a 14 miidhamni mudatee guyyoota 784 garichaan ala ta'e. Bara 2023 garuu Baarseloonaa fi leenjisaan kilabichaa Xavi Hernandez abdiirraa kutachuun yuuroo miiliyoona 50 Paris Saint-Germainiif mallatteesse. Waliigaltee hanga 2028 Parc des Princes tursiisuun gara France kan deebi'e Usmaan Dembeleen waggaa jalqabaa Paris Saint-Germain waliin dabarseen goolii 6 galchuun 14 mijeesse. Bara itti aanu Kylian Mbappeen Paris Saint-Germain gallakkisuusaan imaanaa warra PSG kennaniif kan fudhate Usmaan Dembeleen Luis Enrique jalatti irra deebiin dhalate. Ufanii ka'uu abdii osoo hin kutatiin cichoominaan hojjechuu fi obsinaan akka danda'amu kan mirkaneesse Usmaan Dembeleen kunoo amma taphataa cimaa addunyaa jedhamuun badhaasa Baalaandoor fudhate. Dembélé. Taphataan umrii 28 Maazur Usmaan Dembeleen bara darbee taphoota 53 gooliiwwan 35 galchuun gooliiwwan 14 haala mijeessuun Paris Saint-Germain waancaa Champions League dabalatee waancaa 4 akka argatuuf gargaare. Liigii Frenchiin qofaa gooliiwwan 21 galchuun badhaafamaa kophee warqee yoo ta'u, taphataa cimaa Champions League kilaboota Awurooppaa jedhamuunis badhaafamuun isaa ni yaadatama. Taphattoota tilmaamaa olaanaa argatan Lamiin Yamaal, Vitinha, Mo Salah fi Rafinha caaluun kan badhaafame Usmaan Dembeleen Leo Messi fi Baarseloonaa galateeffachuun isaanirraa waa hedduu akka barates dubbate. Badhaasni kun hojii gareen akka argames kaasuun miseensota kilaba isaa Paris Saint-Germain fi garee biyyaalessa Francis galateeffate. Dembeleen maatii hidda dhaloota Afrikaa qaban abbaasaa lammii Maalii fi haadhasaa lammii Mooritaaniyaarraa France Veronaatti dhalate. Akkanas ga'uu farmeen koo na duuba turte jechuun kan galateeffate Usmaan Dembeleen waa'ee riyaasaa ijoollummaa Mustapha Daayit yoo dubbatu garuu gammachuu imimmaaniin dabaalameen ture. Avec mon meilleur ami, depuis 4-5 ans, on a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble. Il m'a suivi partout. Mustapha Daayit riyaakoo dhikkee ijoollummaa koo waggaa 4 irraa eegaleetiin beekuu yoonanii taphataa piroofeeshinaalaa ta'uu inni sababa miidhamaatiin na biraa hafuus garuu yeroo maraa na cinaa ture. Taphataa cimaa ta'ee badhaasa kana akkan injifadhuus natti maatiin ture. Kunoo har'aa milkaa'eera jechuun hiriyaasaa saganticharra ture kana bu'aa fi boochisaa galateeffate.
لامين يمال سركا لمفان فيتينيان سدفا موسالان أرففا رافينيان شنفا أشرف حكيمي جافا كيليان مبابين تربفا والبالمر سدت فان جان لوجي دونارومان سغلفا نونو مينديز كورنفا تودان بداسا بالاندور بركانات أمورانيم دوبرتوتان تبتون سررقدو بارسلونا أيتانا بون ماتين يرو سدفا ولتي أنسون بدافمتيم أيتانا بون ماتين تبتو جلقبا بداسا كان يرو سدفا ولتي أنسون إنجفتي يوتاتو وقوت الشنن دربان تبتوتا بارسلونا تو بداسا بالاندور كورنيا دوبرتوتا كانت أنفتيم درقوتا عمري ديك دمي توكو قديف كان كنمو بداسا كوبا تروفين تبتان بارسلونا عمري كل سديتي لامين يمال إردبين بدافميم بارسلونا في غريبي ياليسا سبين ولين يرو ملكي كان دبرسي لامين يمال تبتوتا كا ديزري دوي ستيفيو ويلياني في كينان يلدس جالود ملكا إجرام برادور قمي دربي غولي ديك دمي توكو غلچون ديك دمي جامي جيسي وانچ أسدي بارسلونا ولين كان ملكي فتي لامين يمال نازراوي إبانان وقو تلماف ولتي أنسون بداسا كوبا تروفي كانت أنفتيم دوبرتوتان أكادامي لماسيا كيسا قدچون غري دوبرتوتا بارسلونا في غري بياليسا سبين تاجلاتين كان جرتو فيكي لوبيز بدافمتيم بداسا لينجستوتا چيچيمو هوان كرايف تروفي موغين ديران لينجسان بارسين جيرمان لويس انريكين دوبرتوتان لينجستون غري بياليسا إنجلاند زيرينا فيغمان انجفتنيم بداسا غولي اكدوتا چيچيمو ياسين تروفين موغين غول إيغان مانچستر سيتي برادربي بارسين جيرماني وانچا چامپيونز ليگ أوروبا أرغمسيسي جان لوجي دونارومان بدافميم دوبرتوتان غول إيغدون غري بياليسا إنجلاند هانان هامبتن بدافمتيم بداسا غرد مولر تبتا سرف أرسنال فيكتور يوكريش برادربي سبورتينغ ليزبان كيستي غوم سمول إسين بدافميم دوبرتوتان تبتون بارسلونا إوا باجور بدافمتيم كلاباچما براكم لما في ديك دميافور ديك دميشاني إيران بارسين جيرمان دوبرتوتان أرسنال فلتمنيم بداسا سوقراطاس ديغرسا حواسماف غوماچا تاسفميف كنمون أمو فاونديشنين مقاموچا لوي هنريكين جاناتين موغاي بدافميم La fondation Chala, créée par Luis Enrique et sa famille en mémoire de leur fille. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun ispoortii kibxata guyyaa fi qindeeffannee simbiraan gahaatiin turre xumureetiin jira iddoo nagaa oolaa.